Galatoomaa ulfaadaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمة عن كلهم الله أكبر بسم الله. بارك الله لكما وبارك عليكما. Erga booda misirroon jaalalaan irra wal dhuftan kan ulee cinqiisan gammachuudhaan cuftan jaalalaaf gammachuu waliin nuuf jiraadha hanga waggaa kumaa. Warri aqlii hin qabne dantaaf qorraan dhuma manguddoota keenya. Naa isiniin je'ee kan fuudhe kuusisaa mi'aa bultiin qabdu tana dandamsiisaa kan didee qacceedhaan wal hidhaatuma. Warri sooma keessa du'aayii godhatee tan ustaaziin godheef galaadhaan fudhatee iyyannaa isaanii rabbiin dhaga'ee hin gartanii aanii warri firraa beeke duruu lafaa ka'ee waan fedhu milkaa'ee maasha Allah rabbi wajjiin haa bulchuga namuu jaalalee ofii duruu halaaleessee siree isaarra geessee garaa jala of kaa'e. Targiinuma garre. Ta'ullee tan arraa addaa bartan duriin maaltu dhiba silaas kan rabbiin deeggare milkuma isaa himti dhiyaas ta'ee bariin akkuma argitan guyyaa arraa kanaas gammadaadha je'een bakkuma takkatti ilaal nama afuriin yoo abbaan ririite namarratti naftu jedhan miti silaas hiyyummaa fi xuriin dubbiin akkasuma yoo abbaan iyyatees kunoo konfolummaan xulluq jettee baati sanuu osoon turin. Nutummeeyne malee akkannis ni taati jarana edaanuu duuba arrumaahuu nama lama laalee arstoota biraa gubbaadhaan edaanuu akkan argu kanaan kan rabbii laaffiseef yoo ka'ee fidatees nuti hin dadhabnu waan jedhu fakkaata jiraattonni garee warra Ummilhanuun amma geessee ka'aa jechuun isaanii itti kophummaa dhiyeessanii bultitti godaanuun. Eetu jaara wallaahi. Har'a dubbiin jabduu isin manguddoonni asitti ol kutaa hulaaran taa'inaa warri fageenyaatis warra biyyaa wajjin waliin gannaqadhaa kophaa tatteessanii nurraa mukaa'inaa isinis dardara warri fuudhan feene kijibumaa nurraa ugguruuf yaatanii dhiisaa ijaanjoolee nurraa lakkaa'inaa waraan nyaatessi kun qoonqos dafeen quufu suuta nyaadhaa ja'aan duraa saammattanii manguddoota keenyaas nurraa hin godda'inaa. Simattoota keenya isin warri manaa balbala irraa xiqqoo gara sachii jedhaa keessummaa faa'ifu isin koree nyaataa namni tokko miti warri aaru kunis walleenin quufiniimee itti dabalaaf sirritti haa quufu na of kolchaa maarree isin hin daganne keessummoota keenya baga nagaan dhuftan yoo yaa'an haa dhufu. Namoonni baay'een kun har'a wanni dhufeef gammachuu qoodachuufi maasha Allah je'ee warra wal xabbasees dinqisiifachuufi wanni hirmaatanii gurraachaa fi diimaan osoo tokko nafin kopheessaa fi qindiin asuma jiraa bar kan eega boraatii waa takkan argamnes cinaacha isaa maddiin yaa jaalalloo kiyya sirraa haa jijjiiru osoo kan ni jiru keeyroo keeyraatii kophaa ciiftee naadiin jennee onnachiifna. Waa xiqqollee taatu warri jaartiin qabnes mee haasuu kannaahu isiniin baana'ee warra mammaramee kophaa mana taa'u hanga amma duraa. Konfoleensii hoggaa galees nyaatan argu ammuma haa quufu mee duruma guuraa ijoollee teenya nurraa. Hanga rabbiin irraa guutuu eegam malee jireenya kanarraa duubaas abdii muraa. Garaan nyaate silaas waa naman abaaru sababuma kanaan rabbi isin milkeessa konfoleeyyii tana wahumaafin je'ee numa jajjabeessa hanga rabbiin hireen dhiibbaa tana jalaa bilisoomsee maaru an akkasin jenne wanni himaa jiru kun akkuma jiru maaltu fide garuu yaa jarana aaru. Dhiiroo warri ollaa kuni hoo maalumaaf kophaa gaaga'aman osoo qe'ee tana namni waliin galee gammachuuf nu yaamu kunoo lama lamaan. Ani hin beekne wallaahi kanuma akkanaa waa hanga qabu barkam fi wallaalanii kophaa azabaman. Abbaan ijoollee tanaa akkatti eebbisee ijoollee isaatiif koortii irra deebiseef isin warri ollaa mee kottaa gaafadhaa Ustaaz Badrus Zamaan.
Rabbiin ija hamtuu irraa nuuf haa qabu. Yaa saahiba kiyya sanuu kan si dhibu. Warri guyyaa har'aa bultii halaal jaaree akka nu dafare ta'uu isaaniiti laal amiran garee. Yaa bada hinaaftu tan Rabbiin katabe silaas waa hinaaftu. Osoo taaniif aartuu araan tanaas kunoos nyaatee miisareen. Waliif taatan jedhee eega waliif fitee umrii nuuf dheeressee jaalalaaf gammachuun haa tursiisu wajjii. Kootaa laalaa kun waa duraanii miti harruma ol qabdee bartan ijoolleen faajjii. Sanuu guyyaa tokkotti gaa'eloota lama waliin gabbaasanii haasidoota isaanii baasatti baasanii agarsiisan raajii. Maqaa aristoota keenyaa kan jalqabaa jedhaa katabadhaa Jibriil Jamaalii fi dura buutuu bare Alfiyaa Hajji. Maashaa Allah kunoo Rabbiin abbaa fedhe hiree bareechee fi waliis hammachiisee waliin gammachiisa. Laallu garraa miti warri eebba qabu kunoo lama ta'ee kan Rabbiin darbe moo waan balleesse moojii kophuma ciciisa. Yaa dargaggoo teenya duuba haala kanaan hoggaa waliin laalle Rabbii wayii nu dhiisa. Akkasuma malee lammaffaa irratti aruuza dinqiidhaa kan gaggeessuudhaan kan seenaan katabe aruusticha keenya obbo Qaasiim Abbee yeroo maqaa isaa yaamaa jiru kanaas miila keessa jira dhaga'uu nu banne gurbaa araanta magneetaa qabe yaamanin dhoowwaatu amaalittiin beeka wallee gurra isaa Sakiinaa Bilookee ijaanis nu laalu isumaan dhaabbata eega makriiba irraa qomatti of qabe. Miskiina wallaahi. Arra misirroonni waan biraatti kaasee konfolee hidhatti hirriba balleesse. Yoo damaytan arra jennaan gaanuti warra dukkanatti miilli wali qooree kophummaa keessatti bineensitti yoo seen. Maashaa Allah amma sadarstittiin teenyatanii amma yaames hamida lammaffaa dalaal Sakiinaa Huseen. Aboo arra ijoolleen kunoo yoo boonaatis bara lafarraa fixxee masaanuu isaanii mataarra ajjattee gootee siin je'e ciiq. Misirroota ta'uu kan gamanaa dhiisii kan gama dhaabbatee ijaan as daawwate sunuu hin wallaalu. Huccuun isaaniitiis halaalatti jettii mitiilee wiliiq. Yaa haasi dabalaa mee ijaan ilaalaa kanumarraa hiiqii jedhaa bara kaakoon abbaa feete caalte ijoolleen abufaa hiiq. Eega walitti dhuftan abshir jedhaa ijoollee waan dhabdan hundaa'u abbaan hiree hiru isiniif haa kennu. Fataa jedhaa wallahi misirroota keenya nama itti beekuuf bar isin fakkeenya gowwaan namaa warra kolonii kophummaa tanaaf harka kennu. Waa'ee warra didee ganaa ittiin isaan of kolchaa malee isin aarsuu mala yeroon jecha kiyya kanaan faffaxxanu. Kanaaf qaanfattanii akka hin dhiifne garuu misirroonni afran waliin mamaxxanu. Hoggaan achi ilaalees maashaa Allah arra fuula keessanirraa kan natti mul'atu gammachuu fi cinaa. Hadaraa galiin jarjaraa wal jaalachuu keessan eega galmaan geessan bakka irraa kaatan hin irraanfatinaa. Yeruma hundaa'uu of beekuun gaariidha bakka irraa ka'an dagachuun fitinaa. Kan biraan nagayaa taaphaaphiin guddatees nama gaggabsiisu tumarraa deemaa deebuu sallaaltanii ofiin hin fitinaa. Kan biraan hangalchuu hanga lubbuun jirtan garee milkaa'inaa tanan dagatinaa. Kanaaf jecha immoo natti leenaa bultii teessan Rabbiin utubaa haa tolchu. Nyaaran gurgurinaa waa'ee wal dhungachuu keessanii hangalchu. Wanni jechuu fedhe nama meeqa garre warra wal argannaan garee firraa dhiise. Ani hin beekne wallahi waan inni barbaaduuf markaza irraa fiigu warri gaafa bukuraa imaanaan baratu eega Rabbiin jiiseef. Walumatti aansi yaa Rabbi ammallee bakka isaaf male. Hundaa'uu nuuf geessi warra qotoonfatee kophaa rafees kaasi. Haada jaalalaatti waliin nuuf dhiyeessi girdoo isaan gidduu jirtu saniis baasi. Akka kana irra akkasiitu caala yaa abbaa madaalaa ijoollee qaqqashtii tanaafis magaalaa barana dhiyeessiif.
isin maal kofaltan hordoftoota keenya waliin argaa jirra. Qabbanaatan cimte ijoolleetan haajamte kallattii halaalii waliin nuuf maxxansi jenneeti kadhannaaf deebuu bara dheeraa tanaas irraa baasi. Yaa Rabbi isin dhibdu konfoleeyyii hunda heen bilisoomsi. Nu garsiisi matti addunyaa guutuudhaaf gammachuu gabaasi. Irra deebineeti isin arstoonni bagatti cabsitan isiniin jennaga. Yaa ijoollee goobasi. Asirraa eegallee kanaan booda walii yeroo itti kadhaa ramadaana keessa godhachaa turre sun nuuf deebituu gahe. Yaa shamarran keenya isinis jaalladhaa janaa dhaaba soborraa kan ka'e gurri isin madaa'e. Tokkoo fi takkatti isin qindeessin akkam jettan duuba akka Maammadoonis Bilaal halaakamee gaggabee namnetti kophaa lafa dha'ee. Manguddoota keenya mee du'aayii godhaaf misirootaas warra wal arganne jedhee markaza irraa badnurraan taasisuni riskiidhaas wayyeessee biratti haa guuru. Ibaadaarraa dhoree waa'ee jireenyaatiin nurraa yaachisini qabeenyuma halaal isaan nuuf haa sooru haraamillee rabbiin nurraa nyaachisini. Yaa jaalaloo kiyya akka haala kanaan du'aayii siif goonu ni barbaadda taanaan takka ofii qalii lama ta'i qaalii kophaa keenciisini. Misirroota keenya afran uumee Rabbii waan itti jabaate hunda haa gargaaru du'aawama goonaaf isaan haa taasisu warra waliif qabee bu'aaf ba'ii jiruu tanallee dagalchu akka warra galii kan hogguu girgirii isaan hin taasisin keeyoo keeyraati namarraa fokkotti dhiirsaaf niitii jechaa'u hogguu wal darbachuun isin irra meeynu aadeffadhaa jennaan jecha babbareedaas walitti dubbachuu. Qormaata hundaa'uu isin gargaaru qindii teenya garuu dirqama hubadhaa. Du'aayii godhachaa waliin tattaafachaa itti sabasachuun yeroo Jibriil alaa dadhabee ol seene aadde Alfiyaanis miila gammachuutiin dhungattee simachuun aadaa ta'uu qaba. Osoo kun jiru immoo jettee namni alaa fideen abbaa mana ofii manatti eeggachuun dogoggora jennaan warra kaayyoo qabutti salphaadha waan ta'eef miila ofii to'achuun. Gaafuma duraatu nama baay'ee keessaa filannoo ofiitii wal ilaallatanii bultii ijaarrachuun isinitti hin cimne maaltu isin dhiba arraabuu gammachuun diina roraaftanii miti wal hammachuun. Kanaafuu fuulduraas isin hin fayyadu yoo wal dhabdanillee dhimma keessan irratti manguddoo hammachuun. Maashaa Allah arra lama bakka lamaa kanarra wal argee hidda jabaa irratti gad dhaabbatee margee boru immoo aalama ta'u nuuf haa godhu isaanuuf badhaasee ilmoos lama lamaan. Akkami guddinaa qofaaf rifatanii mataan qabatinaa inni hin dogoggoru waan isinii qoodes hin dhabu waan soolu waan amma hin jirrellee barisiin shallama. Kanaaf wal hammadhaa jettee alaa dhufte immoo bakadhaa ustaazaas yaadadhaa kana goonaan teessan hoggayyuu oolumaa. Meena jala kootaa hundi hordoftootaa xumura irrattis eessaa dhufte shaamee eenyuutu si yaame gaaffii jettu takkaaf deebisaa kennina. Maashaa Allah arra warra wal jaalatu kan waliif gammadee yoo gadi jiraates walumaaf laalatuun jira gatii ta'eef qalbii keessaanillee itti hinaafinaa. Arra waliin dhufee barsiisaan hangafee barattoota garee hundaatu na yaame haasitoota malee kun ol ja'a lafa mee nuti rafinaa. Guyyaa arraa kana gammachuu amirran keenyaan nu mirqaansee akka nu macheesse bakka jirru beeynu waan jennee dhaamannus waa takkallee hin beeynu akka guyyaa kanaa dhaabannee si eenyuuf itti nuuf qophaa'ee ergaan jettu takkaas galmee shaamee bira eega dhuftee geesse xiqqishoo bubbulte anis kanumaatu akka na si'eessee kanii duraan taa'u lafaa ol na kaase tiimiin garee tanaa hundaatu gammadee kanaaf sani jedhee kaniin himuun garre ana daamba baasee. Rabbummaa yoo galcheef jedhan malee fijaa nuti waan dandeenyu naan jedha yaa shaamee dhugaa dubbachuudhaaf misirroonni arraa kun markaza keenyaaf dhugummaanuu ija. Kanaafuu asumaan keessummoonni keenyas guyyaa isaan kanaa yoo qaqqabbanooytan nu keessaa hin baatuu fuuldurallee hijaan. Hoggaan akka laalee sarara hundi isaanii gammachuurra jiran barsiisaaf barataan fayyaa fi maraataan karaa deemaas ta'ee jiraattonni garee anis kanumaafiin isaan kana keessaa kaniin himuu dhabe maqaa isaa eeree walumaa galattuu
isaan kun dhugumaa warra wal jaalatu galatoomuu qaban tiimii garee tanaa hundaan afeere anis deemuu kiyya amaanaa jajjabduu isin dhaammadhee sakiinaaf alfiyaa gaafadhaa beeka ji'a lama booda gaafaan dhufee dhiirsa isaanii kanaas keessaa dhabe gaggaafadhe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.